Maal tasgabbaa'e akkasumatti maal taatan namni isinitti kolfaa dhiiroo maal qullaamoo maachuudha waan akkana ani hojiirra noora hojii constructionii dhagaan falata amma immoo dhufteet narraa garagartee raftaa jettee kinoo qabii natti dhashiteet kinoo iyyaan natti baatee kinoo nama natti kolfisiisuuf dhagaye kana malee rakkina biraan qofa waan nama iyyisiisu qabaaree kun maa jechuudha akka hojjetu hin beektu ati maal dalagattee ta'e akkanatti cinqitu kanuma naa gaaffume maal akka taate naa gaaffu ishuma fuulduratti kanuma qofan barbaada dhagaye rakkinni kee kana taana maa jechuudha kun kanaaf kun salphaadha jechuu keeti kun rakkina hin qabu jechaa jirta amma deemi narraa deemi isin barbaadu deemi si argeera lamaan keessanuu tokko ol deemi kun waan akkasitti bira darbamu miti abbeeni si maal shii kadhatta niitii sirrii miti kanaaf sirrii miti ani nama raadhe kanaafi deemi isin jedheera yaada dhaabbatta malee ammayyuu si dhageeraan kanaaf siin gashu waa'een keenya keessa dhiifama naa godhaa dhufuun ko balleessaa yoo ta'e nan deemaan nan gashu isin lamaan gidduu nan gashu Ekootu dhageessa ala anis waan xaarii kee beekuuf malee leencoo kiyya sirrii jette qoy hin deemame waan barbaadamuuf guddaadhaa jedhu ciao yaa rabbi gaafuma sitti na fide dubbiin bade No. Malo dhiifama maal goote amma ana akkasi baddale mataarra marsite na abaarte ana nyaata si yala malo
Maaloo akkas nan godhinni. Ayyaa keessa. Maaloo ana maaloo rabbii isin kadhadha mul'akki nan beela irra nan rakkadhe. Baruma ishiitiin argitu bara ishii badduudhaan waan tokko hin goone maaloo nana baariin. Maaloo. Garam deemna ijoollee maaloo na dhiisiin jedhe aboon nan dhageessu eenyutti manna waan tokko hin jiru biyya isaarra maaloo akkamaa goonu garamaa deemnu seerri hin jiru. Maal keessa seene anuu oduu harka koo cabsee raate gizee na gubu sanas gizee harka na gubu achumatti na gubee oduu hafe. Wayyo ya Rabbi akkam